Yesus Kiristoos eenyudha? Yesus Kiristoos Waaqa. Akkamitti akkas jechuu dandeessa? Biyyi lafaa utuu hin uumamin Yesus Kiristoos jiraachuu isaatiin yookiis biyyi lafaa kun utuu hin uumamin Yesus Kiristoos biyya lafaarra jiraachuu isaa mul'iseera. Yohaannis boqonnaa 17 lakkoofsa 5 irraa yoo dubbifatte Yohaannis boqonnaa 17 lakkoofsa 5 irraa yoo dubbifatte ammas yaa Abbaa ulfina isa utuu biyyi lafaa hin uumamin ani si biratti qaba tureen ofii kee biratti ulfina anaaf kennii jedhee Yesus Kiristoos Waaqayyo wajjin dubbachaa jira. Akkas jechuun biyyi lafaa kun utuu hin uumamin Yesus Kiristoos ulfina waaqayyummaa qaba jechuudha dandeetti. Yohaannis boqonnaa 1 lakkoofsa 2-3 irrattis 2-3 yoo dubbifattes sagalichi jalqaba Waaqayyoo bira ture. Sagalichi ofiisaa Waaqayyoo ture jedhe. Sagalichis ofiisaa nu gidduu buufatee foon uffatee lakkoofsa 14 irratti yoo dubbifatte. Kanaaf Yesus Kiristoos sagalee sana eegatee Yesus Kiristoos foon uffatee gatee Yesus Kiristoos jalqabamayyuu Waaqayyoo ture jedhee mul'isa. Qolaasiyaas boqonnaa 1 lakkoofsa 17 irrattis yoo dubbifatte waama tokko argatta. Waama Yesus Kiristoos ulfina waaqayyummaa isaa biyyi lafaa utuu hin uumamin qaba ture sana mul'isa jechuudha. Akkamitti Waaqayyo ilma qabaachuu danda'a? Yesus Kiristoos jalqabumayyuu ilma Waaqayyooti ofiin jedheera. Akkamitti? Phexrosis Yesus Kiristoos ilma Waaqayyoo ta'uusaa ofiisaatiin deebisee himeera. Yesus Kiristoos ilma Waaqayyooti. Akkamitti Waaqayyo ilma qabaachuu danda'a? Jechuun Waaqayyo ilma ta'uu kan fidan. Eeyyeen dhuguma ilma Waaqayyoo ofiin jechuun isaa Waaqayyoon of qixxeessuu isaa mul'isa. Akkas jechuun Fariisonnis dubbataniiru. Yohaannis boqonnaa 5 lakkoofsa 18 irratti dubbifatte Fariisonnitu Yesus Kiristoos irratti ka'anii argita jechuudha. Akkuma yeroo kana bara kana Yesus Kiristoos ilma Waaqayyoo ta'uu hin danda'u jedhameetti mormamu bara sanas Yesus Kiristoos akkamitti ilma Waaqayyoo ofiin jedhanii dubbifatu. Yohaannis boqonnaa 5 lakkoofsa 18 irraa dubbifatte kana dhageenyaan Yihuudoonni Yesus seera sanbataa kan cabse dubbaa utuu hin ta'in Waaqayyo abbaadhuma kooti jechuu isaatiin immoo ofiisaa Waaqayyootti qixxeesseera jedhanii dubbatan. Yesus Kiristoos ani ilma Waaqayyooti jechuusaa Waaqayyoon of qixxeessuusaa mul'isa. Phexrosis dhugaa beeraaf Yohaannis boqonnaa 6 lakkoofsa 69 irra dubbifatte Yesus Kiristoos ilma Waaqayyoo jedhee Phexros afaan isaatiin Yesus Kiristoosiin waameera. Akkamitti immoo namni Waaqayyoon ta'uu danda'a? Eeyyee dhuguma namni Waaqayyoon ta'uu hin danda'u. Garuu Waaqayyo nama ta'ee ofiisaa mul'isuu mirga guutummaa qaba. Maaliif Waaqayyo waan fedhe ta'e tokko hin ta'u Waaqayyo waan fedhe ta'e tokko ta'uu hin danda'u taanaan Waaqayyummaan isaa maalirratti ture? Garuu waan yaadamu miti kun tasa waan yaarree kanaaf Waaqa jedhamee waamame miti. Waan hin danda'amne tokko gochuudhaaf Waaqayyo jedhamee waamame. Yesus yoo ilaalte yakka nama hundumaatiif araara gochuusaa argina. Maaliif Yesus Kiristoos namoota hundumaatiif araara gochuusaa yookiis dhiifama gochuusaa macaafa qulqulluu irratti ni argina. Maarqos boqonnaa 2 lakkoofsa 5, Maatiyos 9, Yohaannis boqonnaa 8:11 hundumaa kana irratti Yesus Kiristoos araara gochuusaa argina. Waaqayyo tokkicha malee eenyuyyuu araara gochuudhaaf aboo addatee waan tokkollee hin qabu. Waaqayyo malee dhiifama gochuu kan danda'u eenyullee hin jiru. Yesus Kiristoos dinqii adda addaallee hojjechuusaa baay'ee argina. Dhukkubsataa fayyiseera, du'aa kaaseera, bishaan daadhiitti jijjiireera, galaanarra adeemeera, qilleensa abboomeera. Yesus Kiristoos abbummaa mataa isaatiin seexana fuudhee galaana keessatti akka isaan nammaniif abboomeera. Si'oolitti akka hin deemneef seexanoonni Yesus Kiristoosiin kadhataniiru. Yesus Kiristoos immoo kadhata seexanoota sana dhaga'ee isaan akka isaan gara Si'ool yookiis gara ibidda bara baraatti hin darbatamneef isaaniif dhiiseera. Sagalee namaa ta'ee Yohaannis boqonnaa 1 lakkoofsa 14 irratti akkasuma ta'ee mul'ateera. Yesus Kiristoos nama ta'ee mul'achuun dirqama isa barbaachiseera jechuudha. Gaaffii tokko qabateef Yesus du'aa ba'eera, dadhabeera, nyaateera, fedhii qabaateera,
eeyyee dafqeera eeyyee qorameera eeyyee Yesuus dadhabeera. Egaa kana hundaa akkamitti waaqa ta'uu danda'a? Eega kana hundumaa godhee akkamitti waaqa ta'uu danda'a? Kana beeku Yesuus Kiristoos aboon waaqayyummaa tokko waaqayyo waan fedhe yookiis bifa barbaadeen of mul'isuudhaaf aboo tokko hin qabu taanaan, nama ta'ee mul'achuudhaaf aboo hin qabu taanaan waaqayyummaansaa maalirratti ture?